Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajjin turuudhaan itti bohaaran affeerraa kenna. Kun Biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattiin gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Ameerikaan faannoo garee shororkeessitootatti ramaduun isii gabaafamee jira. Akkasumas miseensa garee faannoo Ameerikaa jiraataa ture tokko gara Itoophiyaatti ofirraa galchuun dhagahamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Har'as lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli turee jira. Lola ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota hedduu booji'ee hedduu madeessuun hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan hoo maal jedhe kan jedhu odeeffannoo qabannee jirra. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turan Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Ameerikaan faannoo shororkeessummaatti ramaduu beeksiftee jirti. Akkasumas miseensa garee faannoo ta'e tokko biyyarraa ari'uudhaan gara Itoophiyaa galchitee jirti. Waajjirri dhimma raawwachiisaa immigireeshinii fi gumrukaa Ameerikaa IC lammii Itoophiyaa miseensa garee faannooti jedhe biyyarraa ari'ee jira. Akka ibsa IC'n baasetti namni maqaan isaa Salamoon Boggaalaa jedhamu yakkoota garaagaraatiin himatee jira. Mirgoota namoomaa akka sarbamaniif dhiibbaa gochuu, miseensa garee hidhataa faannoo ta'uu isaatii fi akkasumas gocha duguggaa sanyii jajjabeessuun himatamee Ameerikaarraa ari'amee jira. Salamoon Boggaalaa ergaawwan miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxansuun uummata Tigraay Itoophiyaa keessaa akka dugugamanii fi akka ari'atamanii fi akkasumas miidhaa irratti taasifamuuf waamicha godhaa ture jechuudhaan IC'n ibsee jira. Maxxansi miidiyaalee hawaasaa Salamoon Boggaalaa irra jiru dhalattoota Tigraay dachee Itoophiyaa irra qulqulleeffamanii yookaan qulqulleessuun ari'atamanii fi hokkarri akka irratti raawwatamu kan of keessaa qabu jedhamee jira. Namni kun miidiyaa hawaasummaa isaa irratti qabiyyee maxxansuun akka miseensa faannootti of ibsa jechuudhaan IC'n ibsee jira. Yakkamaan lammii biyya biraa seeraan ala Ameerikaa keessa jiraataa ture Salamoon Boggaalaa faayidaan gama immigireeshiniitiin argatu erga irraa mulqamee booda dhumarratti bitootessa 5 qondaaltota keenya fooniksiidhaan gara Itoophiyaatti ari'amee jira jechuudhaan ibsee jira IC'n. Kunis erga IC'n akkaawuntii miidiyaa hawaasaa hedduu irratti miseensa garee shororkeessummaa sadarkaa 3 yookaan sadaffaa Tier 3 Terrorist Group ta'e faannoo ta'uu isaa ifatti erga ibse booda jedhamee jira. Oduun itti aanu taateewwan Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti raawwataman akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee ganda Giimaa Jokkee keessatti ergamtoonni bilisiginnaa bitootessa 10,2026 shamarree maqaan ishee Caaltuu Waaqumaa jedhamtu badii tokko malee hidhanii dararaa jiraachuu maddeen ani jiru. Akka maddeen himanitti Caaltuun siyaasa kamirraa walaba yoo taatu jaleewwan sirnichaa ammoo sababa sobaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhutti maxxansuun waajjira gandaatti hidhanii dararaa jiraachuu dubbatu. Aanicha guutummaa keessatti lokeeleen sirnichaa kunneen maqaa filannoo da'oo godhachuun jiraattota irratti saamichaa fi dararaa raawwachaa jiraachuun maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Najjoo bulchiinsa magaalichaa keessatti tibbana bitootessa 10,2026 milishoota murna bilchiginnaan dargaggoon tokko yakka osoo hin qabaanne yakkamee rasaasaan madaa'u akkasumas waraanni sirnichaa namni kamuu baankii siinqee akka fayyadamuuf hawaasa dirqisiisaa jiraachuu jiraattonni magaalicharraa tokko tokko ifoomsaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti dargaggoo ammaaf maqaan isaa guutuun nun qaqqabin jiru badii tokko malee ergamtoonni sirna badii leellisanii fi tiksan rasaasaan madeessuu himuun kanaan alatti akka magaalichaa guutuutti tibbana afaan qawween dirqisiisanii akka uummatni baankii siinqee fayyadamu taasisaa jiru jedhu. Namni ajaja kana raawwiin hin agarsiifne akka hidhamuu fi adabni barbaachisaan akka itti kennamu himuun doorsisaa jiraachuu fi sababa waraana murnaa kanaan akkaataa jireenyaaf faloo dhabnee jirraa jechuun dabaluun dubbatu. Akka guutuu uleewwan Oromiyaa cufatti mataan gabroonfataa Koloneel Abiy Ahimad ergamtoota isaa dantaa dhuunfaarraa hin darbinetti dhimma ba'uun afaan qawween deeggaramee uummata Oromoo saamaa fedhan doorsisaa dararaa qeerraa godaansisaa achi buutee faana miilaa balleessaa jumulaan ajjeesaa fi gocha dabaa silaa seenaanis ta'uun
seeraanis isaan gaafachiisuu malu saba qulqulluu irratti raawwachaa turuu fi jiraachuun dhugaa tasa haalamuu hin dandeenyedha. Godina Baha Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 4 keessatti ergamtoonni sirnichaa bitootessa 10/2026 halkan keessa toora sa'aatii 3 manneen jiraattota irra deemuun namoota kaardii filannoo fudhatanii fi kanneen hin fudhanne adda baafachaa turuu maddeenatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti lukeeleen sirnichaa kunneen manneen hawaasaa cabsanii seenuun miira nama naasisuu fi sodaachisuun guyyaa itti aanu deebinee dhufnee nama kaardii filannoo hin fudhanne arginaan hidhattii isin fitna jechuun akeekkachiisanii deemuu dubbatu. Magaalicha keessatti saamichi bifa addaa ta'een nagahee seeraa tokko malee ergamtoota sirnichaan jiraattota irratti raawwatamaa jiraachuu maddeenitti dabaluun himanii jiru. Godina Matakkal aanaa Dibaax ganda Tuskii Gambeelaa jedhamu keessatti gaafa bitootessa 2026 tiksitoonni barcuma abbaa irree koloneel Abiyyi Ahmed kan ammeenyummaa qofa barsiifamuudhaan lammiilee nagaa akka goolaniif bobbaafaman hawaasa ooyiruu isaarraa midhaan galchachaa jiru maatii isaanii hunda waliin yeroo isaan xaafii dhaachaa jiran maqaa sobaa itti maxxansuudhaan yakkanii hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun hanga har'aatti bakka isaan itti hidhamanii jiran wallaalanii maatiin yaaddoo hamaa keessa jiraachuu maddeen himanii jiru. Haaluma kanaan namoonni ukkaanfamanii achi buuteen isaanii dhabame muraasni maqaan nu ga'e obbo Argataa Galataa ijoollee isaa 2 waliin akkasumas horii gaanfaa 7 obbo Dirribaa Baqqalaa ijoollee isaa 3 waliin akkasumas horii gaanfaa 8 waliin bakka isaan hojii idilee isaanii hojjetaa jiran deemuudhaan loltoonni sirnichaa ukkaamsuun achi buutee dhabamsiisuu jiraattonni gandichaa addeessaniiru. Qonnaan bultoonni kunneen tuttuqqaa fi hirmaannaa dhaaba siyaasaa kam keessaa kan hin qabne ta'uu ifoomsuun lukeeleen sirnichaa ammoo maqaa sobaa hawaasni keessaa hin qabneen yakkanii achi buutee dhabamsiisuu ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti guuruu ajjeesuu fi hidhuu irratti xiyyeeffatanii jiru. Odoon itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamu akkuma itti fufetti jira. Har'as barraaqan bakkoota garaagaraatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee jira. Lola barraaqan bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame irrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Lola har'a bakkoota garaagaraatti gaggeeffame irratti loltoota mootummaa hedduu booji'ee jira. Hedduus madeessuun hedduus addunyaa kanarraa godaansisee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Lolli har'a barraaqan gaggeeffame kun lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti yoo ta'u aanaa mana sibuu fi aanaa daarimutti lola ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaa sibuu sireetti har'a barraaqan loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola har'a barraaqan loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu booji'ee jedhee jira. Milishoota 19 kan booji'ee yoo ta'u loltoota hafan hedduu miidhaa irratti rakkabsiisuun hojiin ala taasise jedhee jira. Loltoonni booji'aman kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u odeeffannoon nu ga'e akka ibsutti loltoota 19tu booji'ame kan jedhuu fi nama biraatiin immoo loltuu tokkotu harkaan qabame kan jedhullee jira. Akka viidiyoo irraa arginetti nama tokko akka hin taane kan mirkanaa'e yoo ta'u baay'inni isaanii hangam akka ta'e 19 ta'uu sanii gadi adda hin baafanne. Yeroo itti aanutti baay'ina loltoota booji'amanii adda baafannee yookaan mirkaneeffannee ragaa fi odeeffannoo qabatama isin biraan kan geennu ta'a. Waraanni bilisummaa Oromoon zoonii lixaa aanaa daarimuutti ganamaan humnoota weerartuu bilisiginnaa aliiluun PKM tokko irraa eeguun hanga gabaasni kun qindaa'etti lola jabaa geggeessaa jiraachuu beekse. Jajjabeewwan mataatotaa waraanni bilisummaa Oromoon bilisummaa fi boqonnaa waaraa uummata Oromoof mirkaneessuuf falmaa dhaawaa geggeessaa jiran cimsanii itti fufuun zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu ganda Odaa keessatti ganama barii irraa eegalee humnoota weerartuu bilisiginnaa irratti har'a bitootessa 13 2026 tarkaanfii cimaa waraanaa fudhachaa jiraachuun barameera. Haleellaan kun haala qindoominaa fi tooftaa waraanaa sirriin geggeeffameen loltoota murna PP irratti miidhaa cimaa geessiseera. Lola kana keessatti loltoonni baay'een ajjeefamuu fi madeeffamuu isaanii himameera. Waraanni bilisummaa Oromoon meeshaa waraanaa garee PKM tokkoo fi AKMA hedduu irraa eeguun injifannoo biraa galmeesseera. Hanga gabaasni kun qindaa'utti naannicha keessatti lolli jabaan itti fufee jiraachuun ibsameera. Oduu biyya alaatti lolli baha giddu galeessatti qindoomina Israa'elii fi Ameerikaatiin gaafa gurraandhala 28/2026 eegalame itti fufee jira. Lolli haala hin eegamneen itti fufee jira. Lolli gaafa jalqabamu yeroo gabaabatti xumurama jedhamee kan karoorfame yoo ta'u amma immoo karooraan ala ta'uudhaan
yeroo dheeraa kan fudhatuu fi gaggeeffamaa jiru ta'uun haalonni hedduun kan agarsiisan ta'anii jiru. Haleellaan Iraan irratti raawwatamus cimee itti fufee jira. Iraanis haleellaa haaloo bahuu raawwataa jirtu cimsitee itti fuftee jirti. Haleellaa raawwataa jirtuunis miidhaa guddaa Israa'el irratti dhaqqabsiisuun beekamee jira. Haleellaan Iraan raawwattu Israa'el bira dabruudhaan Ameerikaa irrattis ta'uu akka danda'u odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsanii turan. Erga miidiyaaleen garaagaraa dhimma kana balballoomsanii booda Ameerikaan immoo dura dhaabbattee jirti. White House kamisa kaleessaa ABC News odeeffannoo sobaa tamsaasuun himate. Kunis erga neetwoorkichi FBI'n kutaalee poolisii Kaalifoorniyaa balaa diroonii Iraan qarqara galaanaa dhiyaa Ameerikaa irratti mudachuu danda'u akeekkachiisee booda. Barreessituun pireesii White House Kaaroliin Liiviit gabaasni kun odeeffannoo hin mirkanoofne irratti kan hundaa'ee fi utuu hin barbaachifne uummata sodaachise jechuun of duuba deebi'uu qabaa jette. Barreeffamnii fi seenaan kun ABC News itti yaadanii uummata Ameerikaa sodaachisuuf odeeffannoo sobaa kennuu isaatiin hatattamaan duubatti deebisuu qaba jechuun Liiviit xaa irratti barreessite. Gabaasni kun iimeelii tokko kan isheen gorsa tokko kan hin mirkanoofne jettee ibsite irratti qaamolee seera kabachiisan naannoo Kaalifoorniyaatti ergame irratti akka hirkate dubbatteetti. Iimeeliin kun illee gorsi kun odeeffannoo hin mirkanoofne irratti kan hundaa'e ta'uu ibsa. Ta'us ABC News seenaa isaanii keessatti dhugaa murteessaa kana dhiisee deeme maaliif jettee barreessiteetti. Ifa ta'uuf balaan akkasii Iraan irraa biyya keenyatti dhufu hin jiru gonkumaas hin jiru jechuun Liiviit dabalteetti. ABC News roobii darbe akka gabaasetti FBI'n guyyoota darban keessa kutaalee poolisii Kaalifoorniyaa Iraan haleellaa Ameerikaan diroonii gara qarqara galaana dhiyaatti furguggisuun haaloo ba'uu akka dandeessu akeekkachiisee ture. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kennaa. Nagatti nu tura.